السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا يوتيوب channel يوم زكريا بغنا كما يوتيوب channel هي عرفتني أدسي لاقنا وجين هجنا كوتا سنين جرا دهات أنا من channel كي يفارا وتاتا لايك شير سبسكرايب قجم ماتي نافتانا نججبسا سنين جرا هر لاقني كينا سليقا يوكار روز مصري جلاما أسرت بكار جدا كانتي qullubbii fi filfil roomii yookaan qaaraa qopheeffannee jirra. Kan nama hin gubne jechaadha. Asitti immoo akkuma argitanii waan xiqqoo qirfaa fi leemoona mismaara heeliidha qopheeffannee jirra. Asitti immoo buharaata waan xiqqoo itti naqee maaliif jennaani ruuz masriidha kan hojjechuu deemnu waan ta'eef yoo hedduu itti naqne halluu isaa jijjiira. Ani ammayyuu itti naquullee baattu rakkoo hin qabu. Ani hafuura xiqqoo foolii isaa waan keessaa fooliin lukkuu akka ittiin dhoofneef jedheetumaan ofuma kiyyaatti naqee baay'ee xiqqoodha garuu dhiisuullee dandeetta. Yoo dhiistellee rakkoo hin qabu. Yoo itti gootillee waan hagattii kanaa waan halluu jijjiiruu hin qabu jechuu barbaadeeti. Hafuura dajaajaa sana bareechisaa keessaa balleessa jecha hafuura lukkuudha. Asitti ammoo shunkurtii gurguddisee ciree jira. Haaluma kanaani. Kana caalallee guddisuu dandeettanii maaliif jennaan wanti kun hunduu boodarra keessaa guurama waan ta'eef jechaana. Asitti immoo lukkuu haala kanaan dhiqee qopheeffadhee jira. Distiin keenya kana walitti dachaana. Rooza kiyya immoo haala kanaan dhiqee qopheeffadhee jira. Ganamarraa akkanatti taa'uttee jira jechaadha. Bishaan qorraadhaan ho'aatti naqee bishaanuma qorraatti naqee akka kanatti dhiisee jechaadha. Amma ni hojjanna jecha. Kun amma akkuma argitanii zubdaa kiyyatti naqee jira. xiqqoomatti naqee kana caalallee itti naqachuu dandeettanii zayitiillee itti godhuu dandeettanii garuu zubdaadhaa irra mi'aaya fileegine jechuudha. Kunoo amma shunkurtii kiyyatti naqee bilcheessaatiin jira. Kunoo baay'ee gubuu isin hin barbaachisu akka nyaata biraa jechaadha. Nyaata adiidha waan ta'eef halluu jijjiiramaa booda kana caala bilcheessuu hin qabnu jecha. Egaa amma lukkuu keenyatti naqanne jechaadha. Kun amma haala kanaanii lukkuun keenya bilchaataa jira jechaadha. Baay'ee bilcheessuun hin barbaachisu. Adii ta'ee waa bilchaatuufi. Kunoo amma haala kanaan bilchaatee jira. Bishaan itti naqannaa jecha. Dhiifama bilchaatee osoo hin taane wal fudhatee jira jecha. Kunoo amma bishaan itti naqee jira. Hedduu bifaan jijjiirra jechuudha. Akkuma argitan kana halluun baay'ee waan qayyaramee hin qabu, waan jijjiiramee hin qabu. Walitti dachaana daqiiqaa 20 boodaa jecha. Egaa amma daqiiqaan 20 keenya dhumatee jira. Bilchaatee jira. Keessaa baasnaa jecha lukkuu keessaa baasnee shunkurtii minaamintee waan itti naqne kana keessaa baasnee booda roozatti naqannaa jecha. Amma rooza keenyatti naqannee jirra hin bilcheessinaa jechaadha. Waliin hanga amma aanan itti naqnee maaliif jennaani aanan isaa bishaan hedduu qabu kanatti yoo naqxe bifa si jalaa jijjiiraana jechuun akka waan ciccituu firii keessatti ta'a. Xiqqoo bishaaniif inni walaa fudhatu xiqqoo bilchaatu walaa seenu caccabu heddeeti. Amma oromii kiyya kun hedduu isinitti ta'a.
achi boodaan itti naqxaa jechuudha. Waan balleessee dhiifama isiniin jedha. Akka amma dhihaateera yeroo waan itti naqu waliin dhahuu qabna. Kun amma gisee aanan keenyatti naquu gahee jira. Yeroo inni harkatti ulfaata jechaadha. Yeroo waliin dhahuu harkatti ulfaataa dhufe aanan keetti naqxaa jechaadha. Akkas. Kana booda bishaan itti dabalaa jenneen hin jiru. Bishaan osoma inni aanan itti naqin osoma aananii waliin fudhatini duraa itti naquu qabdaa jecha. Amma booda bishaaniif kun walitti hin deemu jechaadha. Kanaaf dura wayita waliin dhooftu wayita daladdu sana bishaan kan keen gayamoo hin gayu baay'ee nama harka yabbata waan ta'eef achuma lallattee bishaan keetti daachuu qabdaa jecha. Aanan rakkoo hin qabu yoo ammas itti dabalatteillee rakkoo hin qabu. Bishaantu rakkoodha malee aananii homaa mushkila hin qabu. Akka kanaa isiniin jedha. Kun amma bilchaatee xumurree dhumarra geennee jirra. Nyaachuu qofatu hafee dhihaadhaa qophaayaa isiniin jedha. Kun amma qopheeffannee asitti naqadhee jira. Isin waan feetanii naqachuu dandeettanii. Akka kanaa isiniin jedha. Kana. Bismillah hunda keessa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Warri isinitti tole laayik sabskiraayib gochuu maatiin haa taasisanii jedha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Irra deebiidhaan.